warri viidiyoo kana maatii yoo arge maal nuun jedha jettani gaafa viidiyoo waraabdee qaama kee qullaa viidiyoo waraabdee dhiiratti ergitu hooka qaama kee qullaa akkana ta'a viidiyoo koolee waliin haasoftu maaliif hin yaadin hadha viidiyoon kee sooshaal miidiyaan feesbuukidhaa gochaami telegiraamiin googeliin viidiyoo keeti viidiyoo kana dhala keetitti dargasii galee dhiisaa jennaan diddan tokko irraa baradhannaan diddan yeroo baay'ee namoonni baay'ee si gorsan namoonni sheekiin qeesin isin gorsan diddan hadha min chigiraan taadhaan viidiyoo kee gadi baas si galee miti abbaan barbaade nagammatuu baattee muka nyaadha namaaf miti kanan jiraadhu jechuudha si galee namni gaaris hojjette badaas hojjette waa'ee kee badaa haasa'a waan ta'eef oduu namaatiif bootaan kennu saree iyyitee dadhabde deebitee ciiste waan arganii maal nuun jedhu nuti salphanneerraa jedhanii ijoollota waa'ee kanarraa haasa'an waa'ee kanarraa gorsan akkasuma warroota telegiraamii kana keessa jiran waliin marii taasisu jechuudha. Egaa jalqaba duraa kanan mudachuun duratti itti yaaduun dura baay'ee barbaachisaa ture. Yeroo ammaa kana akkuma ishiin dubbattee teeknooloojiin garaa baay'ee babal'ateetiin jira. Teeknooloojiin hedduu babal'atee jira. Teeknooloojiin maal isin jedhu miidiyaan waan qabe gadi dhiisu. Miidiyaa jechuun miidiyaa fi waraqata irratti barreessan tokko jechuudha. Hin haqatu hin badu. Wanti miidiyaan qabee gadi dhiisu jechuudha. Egaa jalqaba duraa yaaduu qabna ture. Yoo yaasuufnu akkamitti akka haasa'uu qabnu gaafa viidiyoon kun tarii yeroo sanitti fakkaachuu dhabuu danda'a. Maatiin keenya biyya keessa jiru baadiyyaa jiru arguu hin danda'an jennee yaaduu dandeenya. Garuuti immoo hin argu jechuudha. Yoo maatiin keenya haatiif abbaan keenya illee arguu baatan ijoolleen amma yeroo ammaa hundi isaanii akka yeroo keenyaa sanii nuukiyaanu nutti widdii turte jechuudha. Hundi isaaniitu bilbila nuti qabannu kana qabatu jechuudha. Kan keenya kana harka lama kan deebi'u obboleewwan keenya nuu gadi nuti garuu nuukiyaayyuu hin beeknu duraan isaan qabachaatii jiru jechuudha. Kana keessaa tokkoffaa bilbila banatan tiktookii banatu warri biyyaa dhuguman isinitti hima jechuudha. Ani waan hin argeef siistariin tiyya xiqqoo baay'ee xiqqoodha. Bilbila qabdi tiktookii qabdi jechuudha. Hin laalte tiktookii jechuudha. Kanaafuu tokkoffaa duraa tiktookii banatanii jechuudha. Amma akka duraan feesbuukii wanti kanneen jechuudha. Irra caalan warri duraan beekamu feesbuukidha. Amma feesbuukiin moofa'eera jechuudha. Faashinii feesbuukii darbeera tiktookii banatu. Isa kanarraa kanaaf immoo miidiyaan akkuma obboleettiin keenya kun dubbatte waan qabe hunda isaatu gadi dhiisu. Waan qabe hunda isaatu gadi dhiisu. Googaliin ol kaa viidiyoo keessanii wantoonni nama irratti gadhiisu yuutuubiin ol kaa wanti viidiyoon kee irra hin teenye tokko hin jiru jechuudha. Asiin badu asiin jira achiin badu asiin jira maaliif namoota hedduu bira ga'e waan ta'eef viidiyoon kun. Egaa jalqabumarraayyuu of eeggannoo guddaa nu barbaachisa jechuudha. Amma maatiin keenya arguun eessatti oola viidiyoo kana. Yoo nuti akkana taanu caba keenya kana gaafa argan maatiin keenya nu faana cabuun isaanii maal eessatti oola? Wanti isaan irra oolu hin jiru. Intala ebeluuti jechuun keenya hin oolamu jechuudha. Kanaafuu obboleewwan kiyya maal jechuu isiniin barbaade tananii warri tanaan dura dogoggoranii raawwatanii jiru. Rakkoo miti. Garuu warri ammas waan kana keessa jirtan waan kana keessa ganaa amma mookfamaa jirtan lakki nuti viidiyoo keenya gadi hin baasnu warroota isiniin jedhamaa jirtan akkamittan ani kana godhe ani obboleettii hin qabu haadhan qabu ani akkamittiin kana godha kanammaan godha jedhanii namoonni hedduu si gowwoomsu. Akkasumas immoo warra as keessa turaniif dantaan qabuwan maaliif baranneerra nuti waan hundaa jechuudha. Yoo tanaan duras dogoggorreeraan akka irraa of eeggan kuni baratameera warroonni duraan as keessa jiran. Viidiyoo nu hojjennu hunda isaatu yoo warri as duraan as keessa jirtan nu daawwachuu baattan rakkoo miti jechuudha. Nuti isinii fi miti kan hojjennu maaliif durarraayyuu hojjetamaati barsiifamaati ture waa'een akkanaa kun. Waggaa 5 durallee waa'een qaama qullaa walii erguu kun jira jechuudha. Waggaa 5 dura jechuudha.
waa'een qaama qullaa walii ergu kun jira. Akkasumas immoo miidiyaa irratti gadi bahaa ture jechuudha. Nuti sanirraa kan hin baranne yoomiyyuu hin barannu. Viidiyoon kun warroota haaraa dhufan ilaallata. Warroonni haaraa dhuftanii akka tasaa caaritti viidiyoon kun isin bira gahee adaraa keessaan of eeggadhaa. Jaalalli kiyya jettanii miidiyaa irra na jaalate jettanii akkasumas warri kiyya eessatti arga silaayyuu baadiyyaa jiru yookaan immoo biyya keenyatti niitoorkiin hin jiru yookaan obboleessi kiyya bilbila kana hin qabatu jettanii wantoota garaagaraatiin moofamtaniitu viidiyoo kana jaalalaan wal qabsiistanii akkana ta'a safuu balleessaa jechuudha. Kuni safuu guddaa balleessuudha jechuudha. Waan wanta namni ijaan arguu hin dandeenye ofirratti raawwattee shamarri takka viidiyoo waraabbamu jechuun nama qaanessa jechuudha. Kaan warra keessan warra isin dhale dhiisatu nuyyuu namni nagaan tokkoyyuu shamarummaa ofiitti hin qaanaa jechuudha. Dhiirri mootuyyuu dhiirri akkas godhu sun akkanatti akka ishiin akkas gootu kan taasisu sun illee dhiiraa miti jechuudha. Inni hoo abbaan isaa gaafa isa arge sagalee fakkeenyaaf ammaa viidiyoo tokko wayii kan hin dhaggeeffadhe sagalee qaba jechuudha. Sagalee isaa sagalee abbicha ishii viidiyoo koolii waliin haasoftu sagalee qaba. Akkas ta'ii akkana ta'ii wantoota garaagaraa isatuyyuu itti hima. Akka inni jedhe san taati jechuudha ishiin. Akka inni jedhe san waan inni barbaadu san hunduma gooti jechuudha. Viidiyoo bantee qullaa teessee jechuudha. Inni immoo maal godha yeroo kana kan isaa viidiyoon cufaa jira. Viidiyoo isaa cufatee viidiyoon ishii banaa jira. Viidiyoo bantee teessii fi akka barbaadde taati inni yeroo san maal godha viidiyoo waraaba jechuudha. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Sagaleedhaan viidiyoo waraaba jechuudha. Sagaleedhaan achi garagari ma akkas ta'e harka keetan akkana godhu waan inni hin jenneen tasumaayyuu hin jiru jechuudha. Dhiirri akkana na jaalate jettanii gonkumaa itti siqtan taanan isin dhugaa namaa miti horiidha jechuudha. Dhiirri bareedduu koo sii kufeeraa sii du'eeraa maaloo na qabii akkas gahi akkas ta'e siin jedhu kun gonkumaa sin jaalatu giiftii koo. Ofin busheessina nuti hin argamnu qaalidha. Akkamitti of busheessuu dandeenya? Maaliif of busheessina? Maaliif of xiqqeessina? Maaliif of xiqqeessina? Iddoo gaggaarii oola. Warroonni waan akkanaa raawwatan akka amantaa keessaniititti waa'ee amantaa keessanii baradha. Amantiin kamiyyuu safuu cabsiin jedhu safuun akkanaa miti. Gaa'ila ijaarrachuu yoo barbaanne seeraan gaa'ila ijaarranna. Boroo gaafan biyya galee gaa'ila koona jalaa miidhuu danda'a viidiyichi kun. Tarii ishiin akka waraabamtu of beekuu dhabuu dandeessi jechuun inni viidiyoo ishii cufee viidiyoo ofii isaatii cufatee ka'ee bilbila biraatiin bira taa'ee waraabaa jira jechuudha. Ishiin kana hunda quba qabaachuu dhabuu dandeessi. Garuu ilma namaa hin amanina. Jaalachuun akka jiru hin amanina. Ilma namaa kanammoo waan hunda fuutaniituma jaalanne jettaniituma waan qabdan hunda itti gadi fuudhinaa jechuudha. Waan tokko odoo hin hafin isaa hin kennina. Ofii keessaaf hin hafillee waan hambifattan tokko qabaachuu qabdu jaalala keessatti. Maaliif jaalalli ilma namaa hin dhuma waan ta'eef. Sinii galee jaalalli ilma namaa yoomiyyuu hin dhuma jechuudha. Har'a yoo afaan gaarii sitti haasa'e boru kan biraa ta'e sitti dhufuu danda'a. Namni hin jijjiirama. Kan hin jijjiiramne isa nu uume qofa jechuudha. Yoomiyyuu akkasumatti kan jiraatu bifa gaariidhaan bifa jaalalaatiin kan nu laalu jaalala waaqa keenyaa qofa jechuudha. Kan hin jijjiiramne isa qofa namatti jechuudha. Kuwwan garuu sitti jijjiirama jechuudha. Waan barbaade erga sirratti raawwatee ka'een booda si tuffata jechuudha. Waan kee hunda arge maalirraa godhaa si fuudhama waan hunda waan silaayi arguu hin qabne hunda arge maal sirraa godha? Kabajaa sirraa fuudhee si salphisee waan garagaraa sirratti raawwatee qullaana afootaa isiin jedhee viidiyoo si waraabee waan hedduu sirratti raawwate. Kun amma gaahilaaf sin barbaadu namni akkasii. Miti qullaa miti namni suuraa na ergisiin jedhutuyyuu suura fuula keetitu na ergisiin jedhu namni sun jaalalaaf sin barbaadu. Si zallalaa jira jechuudha. Boru jireenya kee diiguu barbaadeeti namni sun. Jireenya kiyya boruu akkamiin godhadha jettee yaaduun barbaachisaadha jechuudha. Ijoollee keenya hundi keessan jechuudha. Nama akkamii wajjin akka haasofnu adda baafan. Keessattuu warroonni haaraa dhuftan of eeggannoo guddaa godhadhaa. Hin barattu hin laaltu.
akkuma dhufanii sila tiktookiin banaa wanni hundi banaadha jechuudha. Ijoollee amma bilbila qabatu firiidha jechuudha. Kanneen irraa akka baratan viidiyoo kana sheer gootanii biraan ga'uu dandeessu. Kunoo akkanatti nama qaanessa. Takka wayitillee yeroo darbe keessa yeroo waggaa arfan darbe moo akkam haala kanaan waan hin taane hojjettee viidiyoo waraabdee nama ergitee isuma ergitee akka maqaan jaalalle gaafa kaanii viidiyoo kana gadi baasu. Viidiyoo kana gaafa gadi baasu yoo ani yeroo sanii akkanatti hin beeku garuu viidiyoo kana eenyutu irratti hojjetee beekii shoo yoo beekan namni beekne hin jiru. Beekii shoo warroonni duraanii hin beeku, warroonni haaraa garuu beekuu dhabuu danda'u. Beekii shoo fa'atu viidiyoo irratti hojjete. Mucayyoon kun ani waan hin jedhee galu hin qabu. Obboleessi koo viidiyoo kana argee sin ajjeesanaan jedhiira. Abbaan kiyya isaa hundi isaaniitu arganii nuti sin beeknu naan jedhaniiru. Kanaafuu asitti of ajjeesuun qaba jettee mucayyoon sun fooqirraa of darbitee ofiishiitii lubbuu ishii galaafatteetii jirti jechuudha. Lubbuu ishii baasteerti. Hojii ishiititti jechuudha. Kana dursuun duratti of eeggannoo guddaa nu barbaachisa jechuudha. Kana gochuun duratti. Kanaafuu waan akkanaa kanarraa of haa eegnu. Akkasumas onlaayiniidhaan qaama qullaa qofaa miti baay'isawii maallaqas nyaatamaa jira. Gaafa maallaqa kennuu dinne bara qaamni qullaa keenya sun kan gadi bahu. Kana beekuun kan qabnu jechuudha. Kanaafuu maallaqa keenyaas jaalalaan jennee erguu dhiisuu, qullaa keenyas kan Waaqayyo shaffanee nuuf uume shaffanadhaa kan jedheeto nu shaffanee nutis shaffanuu qabna. Rabbiin nu shaffane miti. Maaliif uffata nuuf kenne Rabbii? Uffata keenya kana haala malee akka ofirraa hin baasneef, bakki mul'achuu hin qabne akka mul'anneef waan hunda kan nuuf guute Rabbiin keenya. Rabbii keenya galateeffachuu qabna jechuudha yeroo hundaa. Immoo kabajaa Rabbiin keenya nuuf kenne maaliif ofirraa fuunare? Kanaafuu akkas gochuu hin qabnu. Maatiin booda kinoo haala kanaan gaafa maatiin koo arge obboleessi yoo arge obboleettii yoo arge maalanta boru abbaan manaa koo kan na fuudhu sun akka maal jedha wanni jedhuun tokko hin jiru jechuudha. Namni waan namaan jedhu nabu homaa wanni godhan jiru. Gaabbii feegeen abbaa duuba ooltii akkuma jedhee Oromoon jechuudha. Kanaafuu osoo gaabbii keessa hin galin of eeggannoo guddaa godhachuu qabdu isiniin jedha. Haasaas yeroon isinitti dheeresse dhiifama